والله بالله وفي الجيس ربي كقد والبابت دلنا رتي أي ركون كبو غلطومك ما نتني متين والبابت يدي سراغورا Ay carraa shamarran biyya arabaa jirru dhugaa rabbiiksee tokko tokko ijoollee asitti illee ni hirmina biyyatti illee heerumtanii dhufina dhugaa waaqayyo jechuudha. Yoo heerumte immoo biraa deemtee dhufani. Dhugaa waaqayyo yeroo tokko tokko waan akkasii kana nan hawwaa ture. Garuu amma waan erga miidiyaa kana fayyadamuu qabe bagan heerumee dhufiniin jedha. Bagan heerumee dhufinis baga dhiira onlaayinii irraan jalanjanii jaaladhee bakka waan akkasii san bagan hin godhiniin jedha. Maaliif boon amma laalee jedhu iddoon jedhu wanti kun laalee giseen jedhu bakka dhugaa dubbachuu fi wanta baay'ee nama jibbisiisu. Akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitan obboleettiin keenya kun kan boochu mucayyoon kun biyya alaa hojjettu abbaa manaa heerumtee qabdi odoo ishee heerumtee qabdu immoo si waan itti argite maallaqa ishee itti argite mana ijaaree mana san keessatti immoo niitii biraatti irratti fuudhee jechuudha. Kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf hedduu si aarsa. Hedduu takka laphees cabsalleedha. Maaliif ofii keetii gaafa xaartee dhiira tokko heerumtee kaatee immoo isa silaas jiraachisuu danda'a. Nuti shamarranii kun immoo hin jiraachisne gaafa biyya baane isaan asitti fuudhamu dhugaa rabbii of ijjeessa lubbuu tana baasi si godha jechuudha. Kanaaf dhugaa ani gisee tokko bagan heerumee dhufin bagan didee bayee harkaa dhufin jedha yeroo tokko dhugaa dhiifamallee naa godhaati. Dhaabatanii hafanii muti garuu ta'ullee bakka heerumtee ba'uun baay'ee xiqqoo jigrii guddaa qaba rakkoo guddaa qaba jechuudha. Sababii isaas akkuma mucayyoo kanaati. Ijoollee baay'eedha immoo ijoolleen akkatti bo'aa jiran tokko lamaa miti. Walirraa barnoota hin arganna dhaggeeffadha. Dhugaa rabbii isin jedha dhiirri tokko yoo inni sirratti fuudhee dhugaa rabbii dhiira jetteetu itti maxxanee dhiira san jechuudha. Maaliif kalas ati ofii keetii silaa isas jiraachisuu danda'a waan ta'eef silaa ati hin jiraachistu garuu immoo nuti shamarranii kun ofii keenya yoo inni illee nu fuudhee kaanee takka jennee gara biyya ormaa deemne biyya ormaa keessatti waan jijjiiramne jechuudha. Maaliif namni jijjiiramaa akkas jennee yaadna jechuudha. Garuu yoommoo gaafa akkana si godhanii hedduu laphees cabaa jechuudha. Indee maal ishiin hojjettee jiraachistee mana isaa keessatti har'ammoo ishiin biyya ormaa jirti biyya ormaa siqaayii hedduu agartee inni irratti fuudhaa jechuudha. Kan akkanaa kanarraa of qusadhaa dhugaa rabbii barnoota walirraa arganna hundi keenyayyuu jechuudha. Inna wanni hundachuu barbaadu gorsa akka obboleettii tokkotitti hundi keenyayyuu jechuudha. Adaraa keessan of eeggadha. Ijoolleen dhirsa biyyaa qabdan jechuudha. Irra deddeebi'aati maatii keessa waan inni godhaa jirullee gaafadha. Isa qofa irratti namanin abbaan manaa kee nama namaadha akkasiin jedhina. Amanamaa waaqayyo tokkichi malee namni tokko hin amanamu. Ilmi namaan amanin. Ilmi namaa gaararraadha jechuudha. Akkuma gaararraa sanii gaafa asiinis argee achiinis argee hin jijjiiramaa jechuudha. Garuu kan hin jijjiiramne waaqayyo qofaadha. Uumaa kee qofaadha dhugaa rabbiis hin jedha. Abbaan feeti jaaladhu jibbiilleedha jechuudha. Kuni wanta jiru. Abbaan manaa kiyyaa akkasii abbaan manaa kiyyaa hin jijjiiramu. Hin jijjiiramu. Ilmi dhiiraa hafu. Ilma dhiiratis ta'e shamarranis ta'e hundi keenya iyyuu hin jijjiiramne. Ilmi namaa walumaa galatti akka gaararraati. Gaararraan bakkuma bifa dhaqxee isa fakkaatti akkasuma ilmi namaa jechuudha. Har'a nuti biyya ormaatti gubannaa isaan achitti irratti fuudhanu namantaa namantu. Iddoo inni tokko jinachi maraachaa oolee akka barbaade yoo ta'e namantaa namantu. Nama mana jedha malee inni akkasiin godhu jenne malee hin godha warri dhiiraa. Hin godha ani shamarran tuniyyuu hin goona jechuudha waan baay'ee goona osoo abbaa manaa keenya hin godhinaa jedhu jechuudha. Garuu kun ta'uu hin qabu silaa wala mananii amanteedhaan jiraachuudha. Ergammoo dirqama isa baafattee inni ishii baafattee dirqama ishuma eeguu qaba malee nama biraa irratti fuudhuu qabu. Innaa isa kanaafiyyuu immoo isin of eeggannoo godhaa dhugaa waaqas hin jedha sirriitti of eeggachuu qabdanii akkasin irratti fuunee waan hundumaayyuu gorsa eeggachuu qabdan. Fakkeenyaaf maal akka godhu abbaan manaa kee biyyatti maal akka inni godhu eeggachuu qabdan. Dirqama situ jiraachisaa jiraayyuu gara isaayyuu muti qas jiraachisu nuti biyya arbaa jiru katu dhiira biyyatti jiraachisaa jira jechuudha. Dhiira fuudhaa jira manatti ijaarree jechuudha. Kanaaf jennaan immoo kanaaf waan inni hojjetu gaafadha. Sirriitti gaafachuu qabdan. Dhugaa waaqaa isiniin jedha obboloota koo ilmi namaa addunyaa haarratti hin amanamu bara. Rabbi hin amanamu jechuudha. Kanaaf gaafadha. Amma obboleettiin keenya kun kaa ishinis akkuma anaa tokkuma si'iitiin hin jijjiiramattee biyya arabaa dhuftee biyya arabaa keessatti itti xaartee itti dafqitee itti dadhabdee itti hunda ishii fixxee itti fetamtee itti nyaata ishii dhabdee hagabuu ishii bultee gaafa itti qarshii argatte kana isatti ergitee mana naa ijaarii bakka bitiitii mana naa ijaar jettee asitti gootu inni hoo mana ijaaree
xumuree waan hunda guuree ka'ee jechuudha. Gaafa mooniitii biraatti fuudhu osoo si ta'e maal taata osoo ana ta'e maalan ta'a. Dhugaa rabbii hin dhiisu wal gaggalaafata taati malee ana akka kootitti wal gaggalaafata taati malee wal gaggalaafata taati malee hin dhiisu adoona antiin jechuudha. Innis narratti fuudheemu hin boo'u deemes mangala malee hin boo'ulee wanna obboleettiin kun nama hin boo'ichi. Garuu ana osoo ta'e hin boo'u. Inni mangalee fi takkaa kan isaa haa taatu takkaa kan kiyya haa taatu malee hin dhiisu jechuudha. Dhugaas hin jedha hin dhiisu akka kiyyatti jechuudha. Maaliif inti dafqee itti dadhabamee tanan ofii kiyyaa fidee nama niitii biraatti fuudha. Maal jechuudha silaasan na jiraachisuu qabaatayyu. Kanaaf adirra keessan of eeggadha. Waan biyyatti godhachaa jirtan maatii keessan gaafadha. Fakkeenyaaf dhirsa warri qabdanii maatii keessanii maal hojjechaa jira jedhaani. Dhugaas hin jedha jechuudha. Anamma ofii kootirraan kiyyarraan isinitti hima. Ani garuu heerumeellee miti heerumee biyyaa hin baane dhiyoodha nama walitti dhufnee seera jechuun akka 8 godhannee jirra. Waraqaan ergamee 8 godhannee jirra. Namoonni chaanaala kana kiyya kana sirda daawwatan arguu dandeessanii. Jechuun bakka arga godhanneen booda immoo mucaan kuni mana ijaaraa jira jechuudha. Mana ijaaraa jira. Maal eenyu koojoon ijaaraa? Siisterii koojiin ijaara. Siisterii kooti kan qarshii baasu malee isaa miti jechuudha. Dhugaa isinitti maani waan irra qabaa kana hin beekan. Ta'u ta'ee ta'uu baatu soonatti ergi kan jedhu ta'ee karaa ofii qabatee deema. Maaliif dirqama isaas natti hin dhufne. Jaaladheetiin ofii kiyyaayyuu waan kana godhi jedheen malee isa dirqama kan qabu jechuudha sila. Garuu namni erga walitti dhufee waan qabu tokko walitti makatee waliin hojjechuudha. Maaliif kan jedhuun siisterii koo wajjin hojjisiisan. Maal hojjechaa jira mee waan hojjechaa jiru san. Siisteriin koo waan hunda isatti tarakabdi jechuudha. Tarakabdi yoo sin jedhu meeshaalee bibbitamuu qabu waan bibbitamuu qabu bakka itti namoota hojjetaniif kaffalamuu qabu bakka wantoota garaagaraa kana isheetu kaffala jechuudha. Qarshii innis immoo hanga qarshiin koo kaffalamisan hin qabataa jechuudha. Yaa nuti walitti fuunetuma hojjenna jechuudha. Garuu wanta ofii kiyyaa baasu ana gaanan baasu nan qabadha jechuudha. Innaa maal isin jechuu barbaadetan hin beektani isaayyuu jechuudha. Isa kanaayyuu ani sagalan gaafadha. Maal hojjechaa jira? Hin hojjechaa jira moo hin hojjechaa hin jiru? Yoo hojjechaa hin jirre akka qarshiin koo hin banne yookiin maal akka hojjechaa jiru waa hunduma isaa nan gaafadha jechuudha. Maaliif boo anas taa'ee gubadhee inni yoo akka barbaade ta'e hoo maalan godha jedhee isaayyuu nan gaafadha jechuudha. Isaayyuu kan waliin hojjechaa jirru jechuudha. Jechuun kan erga waliin hojjechuu jalqabnees dhiyuma kana garuu isuma sanuu ta'eeyyuu nan gaafadha isiniin jechuu barbaadetan waan biraati miti. Bakka sagalan gaafadha nan gaafadha maaloo inni sirrii waan sirriirra jirre karaa sirriirra jirre hiriyaa baay'isa taanaan bakka dhugaatii oola taanaan bakka isan barbaachisne oola taanaan hojii isa hin hojjetu taanaan hin jiru waan akkasii jechuudha. Abadan maaliif anasitti dafqee fidee inni bakka barbaade maal jechuudha. Kana akkasitti gaafadha. Maatii keessan akkasitti gaafadha. Maal hojjechaa jira obboleettii kee obboleessa kee maatii kee obboleewwan kee firoottan kee hiriyoottan kee gaafadhu eessa oola abbaan manaa kiyya mee akkama oola abbaan manaa kiyya ana dhiise obboleewwan koo dhiisati namoonni biroo mucaa anamma isiniin jedhu kana natti himu jechuudha. Maashaallah hojjechaa jira maashaallah waan akkas gochaa jira naan jedhu dhugaa dubbachuu jechuudha. Innaa kanaafi maa isiniin jechuu barbaade walumaa galatti adaraa keessan akkasitti eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Ani waan koo osoo isinitti mun taane akka fakkeenya kanaatti hojjedhaa abbaa manaa keessan gaafadhaa isiniin jechuu barbaadetti baay'ee garaa na nyaatte obboleetti koo waaqayyo kaasee haala affisuu siin jedha garaa nama nyaatti dhugaa rabbi of eeggadhaa dhiira kanarraa adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa dhiirarraa of eeggadhaa rabbi. Dawwalaa maatii keessan gaafadhaa dawwalaa hiriyoottan keessan gaafadhaa maal namoota baay'ee dhabdanii indee nama biyya keessanii faati heerumtan taana nama hundatu beeka dawwaltee gaafachuu dandeessa eessa oola hiriyaa akkamii faana oola nama akkamii faana oola jira gaafadhaa maa indee atas taachee gubattee yoo inni achitti abbaa fee yoo jeniin mana dhugaatii oolee mana nyaataa oolee achasitti dafqita never akkas taanaan hin hojjetu taanaan sa'aatumaan qayitti kentee ofirraa oofta maaliif gaafati gaarii taate dhirsuma gaariitu si dhufa waan ta'eef na akkasitti ooluma daaluu qabdanii siniin jedha kuni dhaamsa gooti waaqayyo obboleetti koo si alaafisu baay'ee tokko garaana nyaatte hin boochi baay'ee tokko bakka ani dhiirummaa iyyuu bakka akkamitti amanteetu matteerumtaayyuu gizee kana keessatti wanta isaanii waan bakka nu jibbisiisanii jirtanii yoo eeggadhaa warra dhiiraa dhugaa dubbachuuf hundaa muti tokko tokkoon jedhe malee immoo warra dhiiraa. Nakas hanga video biraa walitti deemnetti video mahaan turtii gaarii.